sagalee Waaqayyoo lammaffaa Qorontos 5 lakkoofsa 7 amma 10tti dubbiseen yaadaa Waaqayyoo keessa koo kaa'e gabaabaa waliif hirree waliin ilaallee Waaqayyo nu qarqaara akkuma buleettiin koo jettee yeroo kadhataa biyyi keenyas haala seen keessa hundi keenya hin beekna akkuma buleettiin koo jettee haallimti biyya lafaa maal akka fakkaatu hin beekna haalli lafa jiru hundumaatti hundi keenya keessa jirru tokkoon keenyatu beeka kana Waaqayyo garuu hin beeka kana Waaqayyo garuu geeddaruu kan danda'u isa haala jiru hundumaa kan qajeelchuu danda'u isa kadhannaa egaa dura sagalee Waaqayyoo maqaa gooftaan nan dubbisaa lammaffaa Qorontos 5:7 jalqabee akkas jedha nuyi amantiidhaan jiraanna malee waan hundumaa ijaan arguudhaan jiraanna miti nuyi ija jabina qabna mana dhagna keenyaa kana irraas fagaannee mana keenya gooftaa bira jiraachuuf nuuf hin wayya egaa mana dhagna keenyaa keessa jiraannus isarraa fagaannus gooftaa biratti fudhatamoo akka taanuuf hin amaana namni adduma addaan dhagna isaa kanatti utuu jiruu gaarii ta'ee hamaas ta'ee akkuma hojjetetti waan isaaf ta'u akka argatuuf nuyi hundumti keenya barcuma firdii Kiristoos duratti dhiyaachuuf jira jedha maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u egaa iddoo kana yeroo ilaalu waa'ee inni jalqabaa inni 7 jiru amantiidhaan jiraanna malee jedha amantiidhaan jiraanna jedha waan ijaan arginu odoo duwwaatu hin ta'in isa hin argine sana amantiidhaan argina yeroo darbe 7 darbe waa'ee Kaaleeb yeroo ilaallu amanamummaa isaa Waaqayyoon duukaa garaa guutuun deemuu isaa waliin ilaalaa turre kunis waa'eedhuma kana gidduu kana waa'eedhuma kanatu keessa koo deema waa'ee dinqiidha obboloota koo amanamummaadhaan amantiidhaan Waaqayyoon duukaa adeemuu isa hin argine amantiidhaan arganii adeemuu gooftaan nu haa qarqaaru gooftaan warra isa arginutti odoon ta'in isa dhufuuf jiru isa dinqii har'a garuu hin argine sanatti qabamnee akka jiraannu nu haa qarqaaru obboloota koo waan hunduma darbu keessaa akkam dinqiidha Waaqayyoon amanatanii deemuun waan hundumaa keessaa Waaqayyoo wajjin deemuun obboloota koo akkam dinqiidha Waaqayyoo akkamitti odoo hin argin itti amanama jedhanii namoonni baay'een rakkatu waan argani waan konkreetii ta'e waan harkaan itti bu'amu waan ijaan mul'atu waan 5 sense orgaanii keenya itti bubbuunu waan akkanaa yoo ta'e malee yani warri yaadan jiru Waaqayyoon garuu hojii isaatiin argina mee urjii ilaallu mee lafa ilaallu mee waan kuumaa kana dinqii kana ilaallu Waaqayyoon achi keessaan hin argina obboloota koo qilleensa mukaa socho'u argina qilleensa ijaan hin arginu garuu mukti hin socho'a
yeroo sana qilleensa jabaan akka jiru kan arginu yeroo inni mana raasu yeroo inni muka raasu yeroo mukti garagaggalu qilleensi akka qilleensaa jiru ijji keenya garuu hin argu garuu seensii goona hojii isaa sana argina obboloota koo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Ameen. Warra Waaqayyoon hojii isaatiin dinqii isaa amma obboleettiin koo yeroo kadhattu dinqii inni keessa nama dabarsatan isan na dabarse isa eege warra jennu warra nu godhe kan nu godhe maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u warra akkanaa taane maatii eebbifamoo taane egaa amantaan malee isa ijaan arginu duwwaatti odoon ta'in isaan argine amantiidhaan arguu akka dandeenyu egaa sagalee Waaqayyoo dubbata. Macaafa Ibrootaa 11 irratti waa'ee amantii dubbata. Amantiin definitionii isaa maal akka ta'e amantiin hin dubbata. Akkuma boqonnaa tokko irratti dubbifnu amantiin waan abdatan dhugaa hin ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan argines akka waan ijaan hin argines akka waan jira jedhanii fudhachuudha. Isa kanadha amantiin. Amantiin isa kana namoonni ittiin jiraachaa turan inni Kaaleeb faan Iyyaasuun faan Abrahaam faan ittiin jiraachaa turan. Isa Waaqayyo dubbate Waaqayyo jedhe hin ta'a jedhanii ittiin deemuu isaaniiti. Kan isaan adda godhu kan seenaa keessatti dubbatamu kan har'a barannu namummaan isaanii akkuma keenya namoota ta'anii garuu keessi isaanii Waaqayyoon waan arguuf ija fuula isaanii hin arga sana. Isa kana amantiin isa kanatti jiraachuu nu gargaaru seenaa dubbisuu barachuun waan tokko namoota fakkeenya nuu ta'ani akka Abrahaam kan akka Kaaleeb kan Phaawulos isaan kana dubbifatanii seenaa dinqisiisaa kana irraa dubbachuun dinqii obboloota koo gara akkuma isaanii Waaqayyoon abdatanii adeemuun immoo inni barbaachisaan jireenya barbaachisu immoo isa obboloota koo Waaqayyoo anaaf isin gargaaru deddeebii keenya Waaqayyo gargaaru. Wayittiin galle adeemee nama fiigichoo koo fixu godhu isiniin godhu Waaqayyo garuu amanamaadha. Waaqayyo amanamaadha. Deddeebii keenya keessatti Waaqayyoon amanannee yoo deddeebine Waaqayyo amanamaadha jedha. Yoo isaa wajjin deddeebine lafa beekna. Kaaleeb faan eessatti akka galan beekuu turani. Lafa isaaniif akeeke. Ija namaatiin itti galuun ulfaataa kan ta'e achitti akka galan. Abrahaam Waaqayyo yeroo itti dubbate garatti deemuu dha. Anaaf Macaafni Qulqulluun kan naa galu akka kanatti. Bayi lafan jedhame hin bahe amanee duukaa deeme. Waaqayyo yeroo Abrahaamitti dubbatu mana kee keessaa kan si dhaalu lakkii dhaluma keetii mee gadi bayi ilaali kan sirraa dhalatu akka urjii kan lakkaa Abrahaam nama isa dhaalu eenyu akka ta'e hin beeku ture. Umuriin adeemeera. Saaraan
umuriin kee deemeera. Sichi dhala godhadheen na dhaala kan ija lafaa deema jedhee yaadu ture. Garuu Waaqayyo Waaqa waan ta'eef hin amanedha. Abrahaamis hin amanee inni kunis qajeelummaatti isaa lakkaa'amedha. Maal argi amane obboloota koo? Waaqayyo Waaqa ta'uu isaa duwwaa Waaqayyo gochuu danda'aadhaan duukaa bu'e. Isa yoo akka arginu nu haa godhu. Karaa qajeelummaa maal akka ta'e nu haa gargaaru. Gooftaan akka Abrahaam amanamnee deemuu akka dandeenyu. Warra jagnoota, gootota jedha sagalee Waaqayyoo, warra akkanaa, warra amantii akkanaa qabannu, warra waan fedhe yoo ta'e Waaqayyoo deemuuf duddubetti hin jennu. Obboloota koo deddeebi'ee keessa koo waan akkanaa waan dhufuuf deddeebiin waan akkanaa yeroo kana dubbadha. Waaqayyo garuu Waaqa amanamaadha waan jedhu. Waaqayyo sagalee isaa keessatti yeroo jajjabeessu, yeroo miila lamaan dhaabbatu jedhu waan jedhuuf qaba. Irra deddeebi'ee yeroo waa'ee seenaa namootaa kana dubbatamu sababa qaba. Abrahaamuma kana yaada isaa bira turre yeroo mucaan isaa inni akka sanaan bara dullummaa keessatti argame sun Waaqayyoo aarsaa godhi naa kenni jedhe itti dhaga'ame laata. Yeroo sana garuu Waaqayyoo yeroo isaa qilleessa gaafatu hoolaa Waaqayyoo hoolaa aarsaa hin dhiyeesse jedhe. Dhuguma Waaqayyo immoo dhiyeesse. Garuu Abrahaam Waaqayyo yoo du'e illee hin kaasa mucaa kana jedhee nama amanee deemedha. Akka sagalee Waaqayyoo dubbatutti hoolaan sunis immoo hin argame. Maaliif amanatee Waaqayyo dhugumaan nan gatu mucaa akka sanatti naa kenne fudhachuuf deema miti jedhee nama yaade. Obboloota koo yaaduu dandeenya. Akkam ulfaata akka ta'e. Mucaa biyya keenyatti kan wareegaan ijoollee argaman wareegu, ijoollee dhaban. Dhala malee nafaa jedhanii ijoollee wareegaa sana akkaataa itti qabanu adda. Obboloota koo Waaqayyo maqaa kan ulfaate haa ta'u amanatee duukaa deeme. Yaadachuu dandeenya. Biraas dubartii ishee qaban fayya jette sana amantii isheen dinqa. Isheen akkanatti yaaddette sagalee Waaqayyoo maal Kiristoosiin wayyaa isaa yoo qabatte nan fayyette. Maal akkuma isheen jette akkuma amantii ishee Gooftaan godheef waggaa 12 obboloota koo yeroo baay'ee na dinqana. Daqiiqaa sanatti sakandii sanatti dhaabbate. Akka biyya lafaatti akka saayinsiitti dhukkubni isheen qabdu kun kiroonikiidha. Dhukkuba dheeraa ture. Dhukkubni yeroo dheeraa immoo yaalii yeroo dheeraa gaafata. Fayyuudhaaf yaalii yeroo dheeraa walitti deebi'anii yoo fudhatanii yeroo sana fayyama. Isayyuu yoo fayyama ta'e. Kana malee dhukkuba kee qabadhuuti jiraadhu jedhanii warri saayikaatiristis warri loojistiinis isuma gorsu. Kana fayyisuun rakkisaadha jedhanii akkaataa amma dhukkuba isaatan gorsu. Kiristoos garuu humnina keessaa bahe jedhe yeruma sana Waaqayyo amantii akkanaa anaaf isiniif haa kennu deddeebii keenya keessa obboloota koo. Irra deebiin lakkoofsa
isuma Macaafa Qoros lammaffaa 5 keessaa dubbifne kana lakkoofsa 8tiif dubbisa. Nuyi ija jabina qabna. Mana dhagna keenya kanarraas fagaannee mana keenyatti Gooftaa bira jiraachuun nuuf hin wayya. Egaa mana dhagna keenyaa keessa nus isarraa fagaannus Gooftaa biratti akka taanuuf hin dhimmina jedha. Nuyi ija jabina qabna. Ija jabina qabna. Gooftaa akka jireenya nu geggeessee galma keenya sanaan nu ga'u ija jabina qabna obboloota koo. Ija jabina qabna kun konfidensuuni Waaqayyo amananna jechuudha. Waaqayyo karaa hafuura isaa nuuf qabdii nuu ta'e nuuf sagalee Waaqayyoo yoo boqonnaa kana irratti dubbifne hafuura qabsiisa nuuf ta'e jedha. Lakkoofsa 5 irratti qabsiisa nuuf ta'e. Maaliif? Akka jireenya keenya keessatti amanamoo yoo taane lafti geenyu jiru jechuudha. Irratti maal jedhaa? Waa'ee godoodha dubbata. Asitti dhagna keenya mana dhagna keenyaa jedhaa. Iddoo lamatti dubbata keenya jedha. Mana dhagna keenyaa saduu kana lakkoofsa 1 jalqabnee yoo dubbifne godoo jedhaan biyya lafaatti ittiin jiraannu dhagna keenya kanaan godoo jedha. Godoo jechuun maanni isa jechuudha. Godoon yeroo ijaaramu biyyatti warri ijoollee qotee bulaa taane warri baadiyyaatti beekna. Godoon yeroodhaaf ijaaramti yookaan midhaan ittiin eegdu bineensa yookaan horii ittiin eegdu. Godoon yeroodhaaf aduuf bokkaarraa nama dhowwiti kan yerooti. Manni garuu isa keessa jiraatanudha. Waan yeroo miti manni. Mana jedha isa Waaqa bira Kiristoos bira uffachuuf deemnu akka ta'e dubbata manni. Godoon garuu waan yeroo. Garuu amanamummaadhaan yoo jiraanne godoo sana keessaa inni qabsiisa hafuuraan hafuura Waaqayyoo kun yoo godoo sana keessa odoo jiraannu haalli deddeebinu mana sana ga'uudhaaf Waaqayyo amanamaadha. Nutis amanamaa taane yeroo wajjin deemnu ija isaaf qabna, konfidensii qabna. Maaliif garaantii karaa hafuura qulqulluu nuu kennameen. Waaqayyo kan nuu kenne amanamummaa isaadha kan Waaqayyo nu argisiise. Waaqayyo isaa bara amma baroraatti kan ulfaate haa ta'u. Isa Waaqayyoon bira isa Kiristoos biraa of garuu mana bara baraadha. Waan hin geeddaramne tokko waan hin nukkufsanne waan weezariin taane waan qilleensarraa waan hin sodaanne sana qabnaachi. Jireenya sanatti ce'uufi isa uffanna. An Kiristoos bara amma baroraatti kan ulfaate haa ta'u. Egaa Kiristoos amanamaadha. Hin beekna jedha galii Waaqayyoo. Yoo nuuf achi geenyee mana jireenyaa Gooftaa bira jiraachuun nuuf hin wayyaa ture waan jedhu qaba. Maaliif inni Gooftaa sun dinqiidha. Kanaafis hin dhamaana, hin dhimmina jedha.
hin dhimmina jedha. Fudhatamoo akka taanuuf hin dhimmina iddoo sana gooftaa biratti nama amanamee deeme ta'uu akka dandeenyuuf jechuudha. Garuu yeroo sagalee Waaqayyoo kana dubbisu waan naa gale waa'ee godoo manaa kanaa sagalee Waaqayyoo akka kanatti dubbatu yoo malee maaliif yoo jettanii namni maaliif godoo kana keessaa bahee mana sanatti kiristaana illee yoo ta'e nama Waaqayyoo illee yoo ta'e du'aa jechuun nuuf dinqiitti ce'uu akka ta'e yeroo tokko tokko utuma beekuu namoota argitu. Nama biyya kanatti Waaqayyoon duukaa jiraatan jaartoliif jaarsolii yoo umuriin isaanii irra deemanu waan sodaatan yoo gaafattan ani kan na dinqu du'a kan immoo biyya lafaarraa adeemuu kana sodaatu. Waaqayyoon utuma amanatanu jechuudha. Oromoon kan sodaatan du'aa kan hin oolles du'aa jedha. Du'a jechuun du'a miti. Sagalee Waaqayyoo akka du'a jedhutti garuu foon kanarraa adda ba'anii isa godoo kana adeemuu jechuudha. Isa godoo kana keessaa adeemuun maaliif akka ulfaatu namaa hin galu. Namicha tokko barsiisaa waa'ee teoloojii iskuulii barsiisaa yuunivarsiitii piroofeesara niiwu testaamentii irratti obboloonni waldaa keenya keessa jirtan warri dur turrellee yaadattu ta'a namni biraa barsiisaa ture waa'ee dinqii namni tokko fakkeenya ijoollee garaa jirtuun fakkeessee waa'ee sodaan namaa akkasumaan akka ta'e asii deemuun akkasumaan barsiise tokko. Akkuma fakkeenya sanaan isiniif afaan keenyaan hamman danda'e dubbachuu yaala. Fakkeenyi namicha kun fudhatee ijoollee lakkuu garaa keessa jirtu. Ijoollee kanatu gaafa garaa keessatti lakkuu taatee waliin xinnoo taatee jettu walii ishee bartee waliin dubbachuu akka dandeesse waligaa fakkeenya waliin dubbachuu dandeesse dinqii ishee dubbattu keessa numti kun asitti akka kanatti dhalachuun keenya maali dinqii maaliiti kun jetteetu waliin dhugumaan yoo ta'e namni kun godoon nu arginu kun achitti jalqaba. Achitti jalqaba. Waan baayoloojii keessa waan nama dinqisiisu achitti jalqaba. Hin guddata daddafee guddata. Kan maayikirooskooppii mul'atutu ijaan mul'atee guddatee nama ta'ee jedha. Ijoolleen kun waliin dubbatti. Akkamitti as dhufne dinqii miti nuti as jiraachuun keenya jetti. Takka turtoo invaayiroo ishee ilaaluu jalqabdu. Waan ittiin haadha isaaniitti jiranu dhiiga haadha isaaniitiin jiraachuu akka danda'anu haati isaanii isaaniif sheerii akka goote jireenya isaaniif akka sheerii goote waan nyaattu waan dhugdu isaanii akka sheerii goote arganii dinqisiifatu. Maal kun jedhu ambilikaal koordii handhuura isaa haadhaa wajjin walitti hidhameeru argu. Environmentii isaanii naannoo isaanii ilaaluu jalqabu. Maal kun jedhu dhugumaan maal kun nama jechisiisa dinqiidha. Dinqiidha. Akka kanatti biyya lafaa akka dhumnu fedha Waaqayyoo ta'e. Amma ijoolleen kun waliin dubbachuu jalqabu.
waa'ee isaa irratti dubbachuu jalqabu jireenyi isaanii achi keessa duwwaa akka ta'e hinnumti haadha jennu kuni inni walitti dhabnee jirru kunillee haadhumti waan jedhu kuni sammuu keenya keessatti ishinii keenya malee haadha eentu argee beeka maaliif isaan garaa keessa jiru. Haadhuma jennee haadhaa walitti dhabnee jirra. Soorsiin jireenya keenya isa kana ambilikaa koordii dhabnee jirra ni jennu kuni. Isuma kana mirkaneessuu dandeenya jedhu. Yeroo baay'ee namoonni jireenya waaqayyotti ittiin jiru waaqayyo keenya ta'e akkaataa isaa wallaalu namoonni hiiku. Ija hafuuraatiin isa hin mul'anne sana garuu arguu kan nu dandeessisan maqaan isaa baraama barumsa ta'u. Ijoolleen kun dinqisiifachuu jalqabu. Guddachaa isa guddachaa harki isaanii ba'aa deemu kana dinqisiifachuu jalqabu. Garuu guddachaa deemnu maaltu dhufa jedhanii sodaatu. Deemna. Gara kamitti adeemna jedhu kana namni isa cinqu. Hin sodaatu ambilikaa koordiumti kun ammam egzistii godha akkamitti jiraanna akkam ta'a yeroo kanaatis guddachaa deemu gara kamitti adeemna maaltu ta'a laata jedhu. Addunyaan keenya kuni hin dhaabbatti. Addunyaan nu keessa jiru kuni hin dhaabbatti. Garaa keessa bahuutu dhufuu danda'anii of sodaatu jechuudha. Wachi gaariidha. Inni isa caalu hin jiru isaaniif. Garuu immoo achi jiraachuun immoo yeroo hunda waan baran tokkotu keessa isaan dhalata. Guddachaa deemuun hin dhufa. Geeddaramaa deemuun hin dhufa. Akka kaleessa dhalanne akka kaleessa jirru miti. Akka kaleessa fiignu miti. Dhanni keenya geeddaramaa signaalii nu kennaa deema. Akki ati godoo kana keessa hin turtu. Godoo biraa dinqiitu si eegaa kan nu jedhu signaalii argachaa deema. Yeroo fiiguu dadhabnu, yeroo deemuu dadhabnu, yeroo bokkaa keessa dhaabbachuu dadhabnu, yeroo aduu keessa dhaabbachuu dadhabnu, akka durii yeroo didu nu galaa deema. Miilli akka durii deemuu yeroo dadhabu signaalii milikkita nu kenna. Milikkita yookaan immoo kan akkaataa itti waa geeddaramaa deemuu nu kenna. Gar tokkotti akka deemu akka kanatti akka namne signaalii argachaa deemna. Signaalii sana qabannee garuu akkaataan itti adeemnu. Signaaliin sun nuufi anaaf isiniifi Kiristoositti cichi adeemi dinqiitu si eega jedhu of keessa qaba. Amma ijoolleen kunii akka isaa wallaaluu jechuudha. Akkaataatti deemanu garuu guddachaa deemu iddoon dhiphachaa yookaan immoo iddoon isaaniif akka hin taane iddoo sana turuu akka hin danda'amne realaayizii godhaa deemu. Inni tokko akkuma namichi jedhanii isiniin ka'a I want to stay here forever jedha. Inni tokko anasuman turaadha. Anas deemuu inni tokko immoo fakkii deemuu nu dura jira as turuu hin dandeenyu jedha. Kun dirqama. Haalli isaa akka nu deemnu godha as turuuf hin danda'amu jedha. Kana dandeenyaadhaan kan kana ta'uu hin danda'u jedhanii sun akka kana waliin dubbatan yeroon ga'a. Yeroon achi keessa turuu hin danda'amne hin dhufa. Amman sodaatu
umbilical cord haadhatti ittiin hidhama nyaannetti wanti hunduu ta'u sana yoo ifa luusii godhanii sodaatu. Luusii godha. Kanaatu keessa namaa jiraa jedha namichi yeroo dubbatu. Sodaannaadha. Garuu kan baanaadha. Ijoolleen kun kan ba'ee deebi'ee dubbatee soo hin jiru. Homaa hin nageenye iddoo dhaquuf jirru maaltu jira kan jedhu irra ga'u. Kan asitti dubbate hoo hin jiru. Garuu maaltu ta'aa guyyaan isaa gaafa ga'u hin dhalatu. Gaafa dhalatan hafuura fudhachuu danda'anii ni sodaatan suni qilleensi karaa kam dhufannee nyaata fudhachuu danda'anii gaafa itti ba'anu kun waan beeknuudha hin gammachuutu boossise isa dinqiitti ceeneedha addunyaa bal'aatti ceeneedha isa jedhutti gaafa ba'anu hin bu'anii gammachuu isaan boossisee jedha namichi. Obboloota koo isa caalutti kana sagalee waaqayyootu jedha. Mana keenya isa mana dhugaa sanatti hin galla. Kiristoos amanamaadha. Waa'ee amantii iddoo kana waa'ee godoo kana sagalee waaqayyoo yeroo walitti fidee nutti dubbatu waan jedheef qaba. Gooftaan nu gargaaru. Yaaduu akka dandeenyu maal akka sana sammuu keenyaa ol waan ta'e akka nu eegu yaaduu akka dandeenyu nu gargaaru. Godoon keenya kun dhimmistu qabdi. Yeroo aduun nutti galu qaba. Yeroo dadhabsiisu qaba. Garuu waaqayyoon keenya amanamaadha obboloota koo. Waaqayyoon keenya isa amanamaadha. Isa tokkoon nu ga'uuf dudubbeetti hin jenneedha. Nuti amanamnee wajjin adeemnu malee. 10 lammaffaa Qorontos 5 isa dubbifanne 10 sana dubbiseen gara xumuraatti deemaa. Namni adduma addaan isaa kanatti utuu jiruu gaariis ta'ee hamaas ta'ee akkuma hojjetetti anis ta'u akka argatuuf nuyi hundumti keenya barcuma firdii Kiristoos duratti dhiyaachuu jira. Nuti godoorma kana keessa yeroo jirru dhagna keenya kana keessa yeroo jirru gaariis ta'ee hamaas ta'ee akkuma hojjennetti itti gaafatama akka qabnu asitti dubbata. Barcuma firdii Kiristoos dura dhiyaachaa jirra jedha. Sagalee waaqayyoo keessatti anaaf kan naa galu namoonni baay'ee kan walitti galanu sagalee waaqayyoos kan dubbatu firdii Kiristoos yeroo firdii jedhamu nama balleessaa hojjete tokkoof firdii kennamuuf waan ta'e fakkaata. Garuu yeroo dubbatanu afaan Giriikii kakuu haaraan ittiin barreeffameen yeroo afaan Giriikiin dubbatu waan lama qabaa of keessaa jedhu. Barcumni kun barcuma inni tokko isa murtoodhaaf itti dhiyaatanu isa warri haangoo qabanu murtoof keeyatanu. Filmii tokko irratti ni mul'ata. Yeroo namoonni warri durii murtoo murteessan barcumni warri ergamanu barcuma fidanii jala kaa'u irra taa'aa. Barcuma sana irra taa'etu namoonni goda dhaabbatanii
dhimma isaanii matanii itti murteessaa yookaan isaanii murteessa. Philaaxoos yeroo Yesuusin dura fidanii fiilmii tokko tokko argitee ittoo ta'e waa'ee Kiristoosii barcuma tokko irra taa'e achii Kiristoositti achii gadi dubbate maaliifi Kiristoos balleessaa nama hojjete ta'ee akka inni murteessuuf dhiyaachuu isaati. Egaa akka kanaan barcuma firdii akkanaatu jira. Barcumni biraa immoo kan irra taa'anii gonfoo moo'ichaa warra Giriikii kuni Filiphisiyoos Qorontoos kuni Giriikii keessaa warri Giriikii kuni warri hangoo qabanu yeroo namni maraatoonii amma fakkeenyaaf achi jalqabe yeroo namni fiigee yookaan waa tokko moo'ee ispoortii jaallatu waa tokko moo'ee jedhu gonfoo hojjetamu jira. Gonfoon kuni waan adda addaa irraa hojjetamee irra kaa'ama. Hinni taa'ee isaan immoo gadiyanii irra kaa'a. Hinni kuni gonfoo moo'ichaati. Warra moo'aniif isa kennamu. Hinni nuti fudhachuuf deemnu inni waa'ee hojii keenyaa dubbatame kun barcuma isaa Kiristoos nuuf badhaasuuf irra taa'e. Barcuma firdii Kiristoos inni amu isa nutti murteessuuf odoo hin taane nu badhaasuuf Kiristoos irra taa'e akka ta'e amantoonni baay'een barsiisonni baay'een irratti walii galu. Isa kanatti dhiyaanna. Maaliif hoo jettanii nuun karaa Kiristoos tola fayyineerra. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Nutti akkam faradamne Kiristoos gatii nuuf baaseera. Maqaan isaa baraan bararaatti kan ulfaate ta'u obboloota koo. Warra dinqiidhaan furamanidha nuti. Egaa garuu furmaata keenya kanaan deddeebinee akka Waaqayyo nurraa eegutti deddeebi'uu akkasii deemnu yaaduun gaarii akka ta'e sagalee Waaqayyoo iddoo adda addaatti nutti dubbata. Akkaataatti deddeebinu akka aleellee ilaallannu garuu nutti dubbata. Qoosaadhaaf hin argamne, qoosaadhaan hin argamne fayyinni keenya gatii jabaatitti ba'ee akkuma gatii jabeessa ta'e sanatti qabne akka jiraannu Waaqayyoon nu haa gargaaru. Macaafa faarfannaa 90:12 yaada tokko dubbisaa akka jedha. Nuyi ogummaa gaaraatti akka galfamnutti ati guyyaa jireenya keenyaa lakkaa'uu nu barsiisetta. Ati guyyaa jireenya keenyaa lakkaa'uu nu barsiisenne dhukuni akka yeroo murtaa'e qabnu biyya lafaarra deddeebi'uun keenya guyyoota jireenyaa biyya lafaatiin hin dubbatu asii isa akka laallu ogummaa gaaraatti akka galfamnuttidha. Ogummaa sanatti galuuf ogummaa nu barbaachisa. Ogummaatti deddeebinu. Ogummaa jireenyaa, ogummaa akka biyya lafaa hin taane, ogummaa Kiristoosiif ulfina kennee deemu. Kiristoosiif ulfina kenninee deddeebi'uu, jaalala Kiristoos keessatti qabamnee deddeebi'uu. Tolas arganne kana akka laayyootti akka laalle deddeebiin keenya murteessaa akka ta'e. Fayyina keenya Kiristoos yeroo dubbatu Yohaannis keessaa nan dubbisa. Maqaan Gooftaa baraan baraatti kan ulfaate haa ta'u. Waa'ee amannee deddeebi'uun, amantiidhaan deddeebi'uun, amantiidhaan jiraachuun obboloota koo akkuma sila warri amantiin deddeebi'anii galma isaanii ga'anii dubbanne galma sana ga'uuf nu barbaachisa. Macaafa Wangeelii Yohaannis 5:24
irratti akkas jedha. Gooftaan dhuguman isinitti himaa dubbii koo dhaga'ee isa ana ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Inni du'a keessaa gara jireenyaatti darbe malee gara firdii hin naqu. Halleluuyaa! Gara firdii hin naqu. Waaqayyotti amannee deemne Kiristoos nu du'eera. Firdiin barcumni firdii inni adabaaf kenname suni nun argu. Kana keessa keenyatti Waaqayyoon amannee deddeebi'uun gaariidha. Akka anaaf naa galutti Kiristoos dura gaafan dhiyaadhu akkam ture waan sitti kenname sana ija godhateeraa akkam ture faarfachuun kee akkam ture sagalee Waaqayyoo dubbisuun kee akkam ture waldaa gaggeessuun kee akkam ture obboloota wajjin akkam deddeebite ollaa wajjin akkam deddeebite ta'uu danda'a. Obboloota koo har'a tokkoon keenya dhoksaanuu qabnu waan nu fuulduree namaatti bareedaa taanellee mul'anne fuulduree namaa lafa hin taanetti akkaataa malee isa jiraanne Kiristoos barcuma isaa dura yeroo jiraannu garuu wanti dhokatu jira jedhee yaaduun. Hundumtuu isa biratti mul'ataadha jedhee yaada. Hundumtuu Kiristoos duratti beekamaadha. Kanaaf sodaadhaan oduma deddeebinu utuma deemnu sodaadhaan Kiristoos dura akka deddeebinu gooftaa duukaa akka deemnu ilaallannee of eeggannaan akka deddeebinu kan akka yaannu sagalee Waaqayyoo kanaadha kan nuun jedhu kan nuti dubbatu calluma innee akka hin jiraanne calluma innee waan gati jabeessa kana akka malee qabannee hin deemne. Obboloota koo Waaqayyo nu haa gargaaru. Warri Waaqayyoon duukaa deddeebi'anii akkaataatti deddeebi'an qabu. Maalillee yoo ta'e isa bara baraa sanatti waan isaanii dhurraa kompiroomisiin beekanuu turani. Isarraa kan isaan deebisu wajjiniin waliigaltee hin qabanu. Kana hafuurri Waaqayyoo nu haa gargaaru. Obboloota koo Macaafa Qorontos isa tokkoffaa 3:10 jalqabee isa jiru isin dubbisa. Akkuma ayyaana Waaqayyoo biraa nuuf kennametti akka nama mana ijaaruu beekuutti hundee mana irratti ijaaramuu kaa'eera. Namni kan biraa immoo isa irraa in ijaara. Adduma addaan attamitti akka irratti ijaaru garuu haa akeekkatu. Isuma dur kaa'ame sana malee homtinuu hunduu biraa kaa'uu hin danda'u. Hundeen dur kaa'ame sunis Yesuus Kiristoosi. Namni warqeedhaan, meetiidhaan, dhagaa gati jabeessaan yookiin mukaan, citaadhaan, offaadhaanis hundichi irratti in ijaara. Hojiin namaa hedduun adduma addaan ibiddaan mul'ifamee hin beekama. Guyyaan firdii bakkeetti hin baasa. Hojiin namaa adduma addaan maal akka ta'e ibidda qoree hin mul'isa. Ibiddi qoree hin mul'isa. Hojiin namichaa isarratti ijaaree utuu hin gubatin yoo hafe namichi
gatii isaa hin fudhata. Hojiin namichaa yoo duraa gubate garuu inni gatii isaa hin dhaba. Haa ta'uyyuu malee ofii isaatii akka mana ibiddi keessa baheetti hin oola. Ofii isaatii hin oola. Kiristoos ijaanuu oolchuuf ofii isaatii hin oola. Garuu hojiinsaa yookaan uffaan ijaara yoo ta'e ibiddiin guba hin bada. Warqeedhaan yoo ijaara garuu warqeen sun xurii isaatirraa gubatee bada malee isa warqeen taane qulqulluun taanetirraa bada malee obboloota koo warqichi nafa. Jireenya keenya godoo keenya keessa utuu jiruu akkaataan deddeebinu Waaqayyo karaa nuu tosheera. Hafuurri qulqulluun nuu kennameera. Kan nu qarqaaru nuu kennameera. Kiristoos callumadee biyya lafaatti nun dhiibne hafuurri qulqulluun nuu dhufe. Nu ijaare, nu dhaabe obboloota koo. Nuti garuu isa qabannee deddeebi'uun nurraa eegama. Gooftaan anaaf isin qarqaaru. Amanamamoo warra adeemsi isaanii tole akka taanu godoo keenya isa hafu kana dhiibnee ala deemnu godoo haaraa argachuuf namoota kaadhimamanii namoota isaaf hojjetamanii gooftaan anaaf isin godhu. Waan gochuu qabnu gochuu, waan gochuu qabne immoo dhiisuu. Obboloota koo waa gochuun waa miti. Waan gochuun nurra hin jirre waan Waaqayyoof ulfina hin kennine immoo dhiisuu hafuurri Waaqayyoon nu gargaara. Waan ciigaamaa ta'e ciiga'uu, waan Waaqayyo ciiga'e, waan Kiristoos ulfina Kiristoos hin taane isarraa fagaachuu Waaqayyoon nu gargaara. Arraba keenya, ija keenya, harka keenya, yaada keenya, gurra keenya gooftaan isarraa nu haa eegu obboloota koo. Ameen. Deddeebii Kiristoosin gammachiise jiraachuu akka dandeenyuuf. Dhumarratti iddoo tokko dubbiseen fixaa Macaafaa faarfannaa sila dubbise biraa iddoo tokko dubbisaa. Macaafa faarfannaa 89 jalqabeessa jiruun dubbisaa. Ijoolleen isaa garuu seera koo yoo dhiisan akka isa ani qajeelchee dhaabetti yoo jiraachuu qabaatan seerrata koo yoo xureessan abboommii koos yoo eeguu qabaatan irra daddarbaa isaanii uleedhaan nan adaba yookaan isaanittiifis yakka isaaniitiifis isaan nan adaba. Garuu gaarummaa koo isarraa hin cabsu. Amanummaa koos kan sobaa hin ta'u. Kakuun koos hin cabsu. Dubbiin afaan koo keessaa ba'e hin diddiiru. Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Waaqayyo maal jedhaa? Kan yeroo dubbatu waa'ee Waaqayyo Daawitiif waadaa galeef jedhaa. Ani garuu kana keessatti maal nan argaa? Anaaf isiniifoo. Waaqayyo odoo akka namaa yaada isaa geeddara ta'e waan jedhatti gaabba ta'e obboloota koo. Iddoo bara baraa isinii qophaa'eera jedhee Kiristoos iddoo isinii qopheessuun deema jedhee mirga abbaa taa'ee yaada isaa akka namaa geeddaratu ta'e eessanii. Waaqayyo amanamaa ta'uu isaa na dinqa. Kanaaf iddoo kana isinii dubbise. Waaqayyo amanamummaa ta'uu isaa warra na yakkani yakka isaanii uleedhaan rukutan.
Isa kana yeroo sabni Israa'el isa torban darbe dubbisaa turerra yeroo sabni Israa'el deemaa ture galmi isaanii waggaa 40 fudhate maal akka ta'e sitti akka dabamaa deemanu hin argina. Garuu Waaqayyo saba Israa'el Gibxii baaseen kanaan laadhaaf jedhee inni ta'e. Har'a namoonni baay'een baawundariin Israa'el hin lafarra jirtullee isa keessa jiran guutummaa isaa yoo ta'uu dhabaates Waaqayyo obboloota koo amanamaadha. Waaqayyo isa jedhe hin gaabbu. Sagalee Waaqayyootu jedha. Irra daddarbaan koof keessan biyya lafaa irratti yoo huleedhaan naa reebamee ani garuu mana gooftaa koo Waaqayyoo koo bira dhaqe akkam dinqiidha. Isa kana ni barbaachisu. Yoo harki kee tokko si balleessa ta'e si xureessa ta'e inni sirraa citee ati gara bara baraatti ce'u. Inni tokko yoo siin ta'u ta'e inni nurraa citee nuti Waaqayyoo keenya wajjin bara baraan warra jiraatu akka taanu. Inni nun barbaachifne sun inni nu miidhu sun nu biraa hafee inni jireenya bara baraatti galuu koo orkatu. Gaarummaa koo jedha Waaqayyo. Garuu gaarummaa koo isarraa hin deebisu. Haalleluuyaa. Gaarummaa isaa gooftaan nurraa hin deebisu. Gaarummaa anaaf Waaqayyo gooftaan nurratti godhe anaaf ta'eera. Kiristoosiin garuu fuulduree barcuma isaa yeroo dhaabbadhu maal qabadheen nyaadha. Kiristoosin fuulduree barcuma isaa gaafa naqu isa kamtu gubata. Isa kamtu ulfina Kiristoos akkan argu na godha. Isa kana tokkoon keenya Waaqayyoon duratti yeroo dhiyaannu yeroo jiraannu yeroo deddeebinu akka of gaafannu Waaqayyoon nu haa gargaaru. Akka ittiin deddeebinus waan baranneen nu haa gargaaru. Maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Asuma irratti dhaabaa obboleettii kottan deebisaa yeroo kadhataa godhannaa. Gooftaan eebbifamaa.